Rundumaanuu irra deebinee baga ayyaana masqalaa bara 2015 ni singa'e jenna. Kanattaan Suudaan gaafiif deebii gabaabaa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi abbaa keenya abbaa Shinoodaa waliin gaafiif deebii gabaabaa waliin taasisna. Nu waliin tura. Tolega duraan dursa abbaa gadaa fi gaafii kan dhiyeessinu duraan dursee baga ayyaana masqalaa bara 2015 ni singa'e. Tole gaafiin tokkoffaani egaa ayyaanni masqalaa keessumaa uummata Oromoo biratti baay'ee kabajamaa baay'ee jaallatama. Hidhanni ayyaanni masqalaa fi uummanni Oromoo waliin qaban maalidha? Ayyaanni masqalaa akkuma beekamu ifatti nama baasa. Namni tokko dhalatee masqala meeqa irratti dhalatee hin jedhu saniini lakkoofsa umurii namaatirree masqalaan lakkaa. Kanaafuu masqalli immoo ifatti nama baasa. Hambacaqii ganna bokkeenyi roobee midhaan biqilchee horiidhaa marga biqilchee ifatti nama baase san baga birraatti nama baasu masqala jecha. Masqala jechuun ifaa jechaadha. Ifatti waan nama baasuuf kanaafuu Oromoon kabaja guddaa qaba jechaadha. Ayyaanni masqalaa kun haala adda addaatiin kan inni kabajamu. Dur irraa kaasee hanga ammaatti haalli masqalli kun hawaasa kana biratti amantaa kiristaanaa biratti haala kamiin kan inni kabajamu? Amantiin eega babal'atees immoo amantii isaa waan ta'eef waan beekuuf waan isa fayyaduuf waaqatti waan isa dhiyeessuuf cubburraa waan isa dhiquuf kanaafuu Oromoo biratti ayyaanni masqalaa bakka guddaa qaba jechaadha. Yoo qalaturree horiirree bifa laallata. Akkuma horii gurraacha san qalanii masqala biratti horii ifaa qalan yookaan adii yookaan daalacha qalan. Kanaafuu Oromoo biratti ayyaanni masqalaa bakka guddaa qaba jechaadha. Abbaa gadaa keessumaa isin amantii keessanii fi aadaa keessanii osoo hin gatiin wal bira qabdanii kan deemtanidha. Keessumaa immoo walitti qabaa sabakaa mana kiristaanaa abbootis jechuudha. Kan akkamiin waliin deemsuun danda'ama? Aadaa fi amantiin yaa'u hojjumaan deema. Namni aadaa hin qabne amantii hin qabu. Aadaa fi amantii waliin dhiibu. Namoota takkumaan waanuma ofiitti da'atanii deeman malee kuni aadaa gadaan dhiibus moti gadaan waggaa 8 deema. Gadaan miseensa 5 inni walii dabarsee bulchiisa jechaadha gadaan. Kun immoo amantii keeti. Kuni maaliif amantii fi bulchiisni waliin dhiibu. Nuummoo akkuma beeta kiristaanatti akaakilee abaabileen keenya amantuma kana kabaja jechaadha. Akaakayyuun kiyyaa abbaan abbaa kiyyaa ani hin dhaqqabne waggaa 100 olii hanka'anii kiristaana abboo cuqqaalatti ka'anii abbaan kiyyaas akkasii obboleechi sun duukanuma. Kanaaf amantiin duudhaan kun akaakilumarraa dhufte malee har'a waan ani uumee muti. Oduu kana ta'e ani har'a ani jibbu kun kaleessa abbaan kiyyaa akaakayyuun kiyyaa hin jibbuuyyuu akaakileen kiyya hin jibbuuyyuu isaa warri suni waan itti amananiif. Wanni warri kee immoo amanu sun atis immoo wal bira qabdee kamtu kam jettee amanuun dirqama. Ayyaanni kun immoo ayyaanni masqalaa akaakalee abaabilee keenya uummata Oromoo biratti waan guddaa qabuuf yaa ayyaana masqalaa booruun oofalchii jedheeti eebbifataa eebba keessarree jira. Kanaafuu ani waa'ee sirna gadaatii fi amantiin kun waa wal dhiibuun qabu. Kanaafuu wannan amanee itti deemeef abboo beeta kiristaana keenyas dhaabne 1994 irratti dhaabne kun isa gaggeessaa irraa abbaan keenyas achumatti awwaalame oduu beeta kiristaanni Sillaaseen hin galini hin amanne jechaadha. Kanaaf kun amantiin keessa jira. Laphee keessa oo jiraate immoo abbaa fe'isa jijjiiruu hin danda'u. Abbaa fe'aasa jedhan jijjiiramtu. Kanaafuu amantiin keenya durumaaf dhiiga keenya keessatti nam'ee akaakiyyee kiyyaa fi dhiiguma saniin dhaladhe jechaadha. Kanaafuu dhiqamuu hin danda'u. Homaa waan rakkisu hin qabu. Namoonni hunduu maaliif akkatti abbaan gadaa amantii kana gaggeessaa maal maalan jedhu hin jiran. Kun immoo dogongoraan namoonni baay'eetu immoo amane. Annan beekaanii karma feettu oduu kiristaanas ta'e islaamas ta'e an dhoowwu hin jiru. Amantiin amantiidha.
Kanaaf namoonni dogongoraa waan haasa'aniif kanarraa os deebisanii fuuldurumaaf waan amanassan sirriitti qabatanii akka jabeessanii fi waan gaarii nu kaastane amma kan gaaffii taanii kan hin kaasu keessumaa dargaggoonni Oromoo amma amantiitiin gaafa jabaatan aadaa dhiisuu aadaa gaafa jabeeffatan immoo amantii irratti laafu waan akkasiitu jira. Lamaansaa akka waliin deemsisanii akkuma keessan kana deemaniif ergaa akkamii dabarsitu? Amantii abbaa isaa sanis hin gallakkisuun isarra hin jiru. Maaliif yeroo ammaa akkuma laallu dargaggoonni keenya bakka baay'eetti gallakkisanii kara biraa deeman. Kun immaan ta'u. Kanaaf dargaggoonni keenya amantii isaaniitis qabatanii duudhaa isaaniitis qabatanii namni duudhaa hin qabne nama muka baala hin qabne jechaadha. Namni duudhaa ofii kabajuun dirqama isaati. Duudhaan biyyaan duudhaa faranjii keenya ta'uu hin danda'u. Amantiin hin qabdi faranjiinis waa'ee biyya sanii deddeemee waan xiqqoo arge. Kanaafuu amantii qabatassan immoo irratti jabaachuun isarra jira. Tole abbaa gadaa baay'ee isin galateeffannaa. Ayyaana kanas haala ho'aatii mana abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatootti kabajaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Itti aansuudhaan immoo gaaffiif deebii abbaa keenya Malaaka Mihirat Qomoos Abbaa Shinoodaa waliin waa'ee sochii waldaa duukaa bu'ootaa fi ayyaana masqalaa wajjin ilaalchisee gaaffiif deebii gabaabaa taasisnaa waliin tura. Abbaa keenya baga ayyaana masqalaa bara 2015 isin ga'e. Amiin baga walumaan geenya. Tole egaa ayyaana masqalaa Bishooftutti haala kanaatiin kabajaa kan jirru. Egaa kaayyoon hundeeffama waldaa duukaa bu'ootaa daawwattoota keenyaaf maal akka ta'e akka nu ibsitan. Maqaa abbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu waaqa tokkoon amiin. Waldaan duukaa bu'ootaa kaayyoo tokko qabatee deemaara. Kaayyoon sunis maalidha? Kiristoos kakuu haaraa keessatti afaan isaatiin namni akka barachuu danda'uuf duukaa bu'oota isaa nama lamaan sanaaf afaan 72 kenneet addunyaa guutuu keessa deematee afaan isaan dhagahaniin uummata kana barsiisati dhaaltu mootummaa kiyya akka ta'an godha kan jedhu ergaan darbeera. Waldaan duukaa bu'ootatis karaa duukaa bu'ootarra bahee ergaa Yesuus Kiristoos uummata isaatiif saba isaatiif iddoo jirutti afaan dhagahuun baratee hubatee gaabbii galee dhiiga isaaf foon isaa fudhatee dhaaltu mootummaa akka argatu goosisuudha kaayyoon waldaa duukaa bu'ootaa. Tole abbaa keenya keessumaa waldaan kun erga hundeeffamee gara waggaa 11tti deemaa jira. Hanga ammaatti milkaa'inni isaa maal fakkaata? Akka fedha waaqayyootiif jaalala waaqayyootitti karoora qabatee ka'isan guutuu isaa rakkina adda addaatiin galmaan gahuu baatus parsantii 90 ol waldaan duukaa bu'ootaa milkii gubbaarra jira. Maalidhaa fi dhugaa qabatee jira waan ta'eef wangeela qulqulluu uummata qulqulluudhaaf saba kanaaf afaan isaatiin barsiisuudhaaf deemaa jira waan ta'eef jalqaba irratti namoota muraasa ta'aniiti kan jalqabame har'a guutuu Oromiyaa irratti yoo akkam xiqqaate miseensi qofti gara nama 15,000 deemaara deeggaraadhaan alatti jechuudha. Biyya keessa wiirtuu qabna dameelee qabna biyya alaa Awurooppaa Ameerikaa Araba keessatti wiirtulee adda addaa qabna damee isaa bal'ifatee wangeela lallabaa jira galmaan gahaa jira. Kanaaf kaayyoon inni itti ka'e milkii guddaarra jira jechuu dandeenya. Gaafii tokko malee milkii guddaarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti namoonni hubatanis hubatanii kan akka gufuu ta'anii turanis siyaasan walitti makanii qomummaadhaan walitti makanii osoo hin galiniif wanta tokko haasa'aa turanis amma hubataniiru. Isaanis hubatanii waldaan duukaa bu'ootaa kaayyoo sirrii karaa sirrii adeemsa sirriirra jira. Tajaajila wangeelaa babal'isaa jira. Mana amantaa kan cufamte bansiisaa jira. Kanaaf waldaa kana deeggaruu qabna jedhee harka caalaa uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in namootummaan amantaa kana keessa saba uummata kana keessa hin jirres amma waldaa kana deeggaraa jira. Kuni bu'aa waldaa duukaa bu'ootaati jechuudha. Gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddoon hojjeta jedhamee waldichis karoorfateeru uummanni sirraa eeggachuu danda'u maal? Tokkoffaa irratti kaayyoo isa jalqabaati. Galmaan ga'uun kan barbaadu. Innis maalidha? Guutuu Oromiyaa keessatti magaalaa hanga baadiyyaatti iddoo manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo jiru hundarratti iddoo sabni Oromoo jiru hundarratti iddoo sabni afaan kana dhaga'u jiru hundarratti wangeela babal'isuudha. Kaayyoon karoorri isaas kaayyoon isaas. Inni lammaffaan namoota osoo hin hubatin waldaa balaaleffatan jiru parsantii muraasni isaa. Isaan kanaafis
barumsanis haa ta'u karaa kamiiniyyuu hubannoo waldaa duuka bu'ootaa kennuudhaan karaa waldaan duuka bu'ootaa irra deemaa jiru kana deeggaranii namoota mana amantaa keessaa bahaa jiran gara mana amantaatti ka deebi'an. Isa mana amantaa keessa jirmootu cimee akka dhaabbatu. Hubannoo guddaa laachuudhaan tajaajila guddaa kennuun akka nurraa eeggamu karoora waldaa duuka bu'ootaatis hojii waldaa duuka bu'ootaatis fuulduratti inni guddaan namoonni abbootii qabeenyaa ta'uu danda'u, hayyoota ta'uu danda'u, luboota mana amantaa ta'uu danda'u, abboota keenya ta'uu danda'u, kaayyoo waldaa duuka bu'ootaa hubatanii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo harka caalaa Oromiyaa keessa jirtu galmaan ga'uudhaaf waldaa kana duuka akka hiriireen godhuun halkanii guyyaa hojii irratti hojjetamu jechuudha. Dhumarratti ayyaana masqalaa bara kana ilaalchisuudhaan ergaan dabarsitan yoo jiraate carraa isaaniif kennan. Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in amantaa Ortodoksii Tawaahidoo warra hordofan hunda isaaniitiif iyyuu mana ayyaana masqalaa kan bara 2015 isin gaheen jedha. Ayyaanni masqalaa waa baay'ee of keessatti qabatee jira. Ayyaanni masqalaa tokkoffaan jaalala, inni lammaffaan tokkummaadha. Tokkummaa qabannee jaalalaan bara haaraa kana keessatti ayyaana masqalaa keenya yeroo kabajnu rakkina Itoophiyaa keessa jiru karaa itti hiikamuun kadhannaa godhuudhaan waldaa duuka bu'ootaa immoo Oromiyaa keessatti iddoo wiirtuun ittiin banamitti wiirtuu banuu, iddoo dameen ittiin banamitti damee waldaa duuka bu'ootaa banuudhaan tajaajila waldaan duuka bu'ootaa geggeessu galmaan gahuudhaaf akkuma fannoo jalatti Kiristoos waadaa nuuf gale san nutis waadaa ummata keenyaaf galle kana fannoo keenya qabannee ummata keenya barsiisuudhaan miseensa waldaa kan hin taane gara miseensa waldaatti makuudhaan guutuu Oromiyaa wangeelaan akka waliin geenyu ergaa kootiin dabarsaa jechuudha.